Yaa obbolaa musliimaa kana addunyaa irraa kan dhageessanii hundumti keessanii adhallee tartiibumaan dhaabannaa saffii borullee tartiibumaan dhaabannaa saffii waggaa 50 dhaabdi fuulduree rabbii kottaa as deebi'aa karaa keerii irratti kan keerii dalageen onga'u abadii waggaa 50 dhaabdi fuulduree rabbii kottaa tattaafadhaa karaa keerii irratti musliima jechuun kaadhonnee fayyaati waggaa 50 dhaabdi fuulduree rabbii adhallee tartiibumaan dhaabannaa saffii borullee tartiibumaan dhaabannaa saffii waggaa 50 dhaabdi fuulduree rabbii kottaa tattaafadhaa karaa keerii irratti wal jajjabeeffadhaa iddoo jirtanitti akeraa milkooftuu guyyaa qiyaamaatti waggaa 50 dhaabdi fuulduree rabbii guyyaa kophaa kan kee qabreessi darbanii kan waasi biran jirree godhanyaan kan keeti waggaa 50 dhaabdi fuulduree rabbii kottuu tooyi badhuu yaa abbalaadhiini waan dandide hundaa sidiisa rabbiini waggaa 50 dhaabdi fuulduree rabbii akka namaan jiru garaa lafaa inni hundaa si dhagahaa itti yaannani waggaa 50 dhaabdi fuulduree rabbii namni isaan kadhatee onga'u abadii jabaadhu hordofii karaa sunnaa nabii waggaa 50 dhaabdi fuulduree rabbii obboleessa kiyyaa kanan si dhaamu takkan kee karaa gaarii waami kottuu as deebi'ii jabaadhu jedhiini waggaa 50 dhaabdi fuulduree rabbii cinqaan ganda qabrii akkumaan jabaata cinqaan ganda qabrii akkumaan jabaata yaa rabbi nu baasii cinqaa mana sanii waggaa 50 dhaabdi fuulduree rabbii kophaa kee cinqamtaa guyyaa gaafa sanii maaltu si birmataa firaa fi ollaanii qabrii si cufanii si biraa deemanii waggaa 50 dhaabdi fuulduree rabbii godhanyaan kan keetii eenyu gaafa sanii ibaadaa jabeessii osoo man deeminii waggaa 50 dhaabdi fuulduree rabbii adhallee tartiibumaan dhaabannaa saffii borullee tartiibumaan dhaabannaa saffii waggaa 50 dhaabdi fuulduree rabbii waa takka rakkattu guyyaa gaafa sanii boolla si darbanii si biraa deemanii ibaadaa jabeessii waa takka yaadinii waggaa 50 dhaabdi fuulduree rabbii waggaa 50 dhaabdi fuulduree rabbii waa takka siin gootu duniyaan gaafasii ol deebiin hin jiru guyyaa gaafa sanii waggaa 50 dhaabdi fuulduree rabbii osoo man deeminii of yaadadhu ati waa asirran teessu waggaa 50 waggaa 50 dhaabdi fuulduree rabbii jannamtu nu nyaataa guyyaa gaafa sanii yaa rabbi nu baasii cinqaa jalaa ati nu birmadhu ati rahmata kan keeti dandeettii waan qabnu harka keetii hunduu namni si qabatee waa takkaan kasaaru jalaa nu baraarii ibidda jannamii rahmata keetiin nu yaadadhu ati waggaa 50 dhaabdi fuulduree rabbii adhallee tartiibumaan dhaabannaa saffii borullee tartiibumaan dhaabannaa saffii waggaa 50
dhabdi fuuldure rabbi waggaa kuma shantamaa dhabdi fuuldure. Yaa obboleessoo gaarri si jigee gorjalaa khayrii dalagii martuu addumaa ni galaa diinii qabadhu irratti du'i siif tolaa hanguma feetes qabeenya bal'aa qabaadhu hojjuma galchaa dalagaa keetii jabaadhu sagad obbolaa.